barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Hi guys, ashama arkabne kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii holqa barnoota guyyaa irraa kanas barnoota bareedaa fi ijjitti moobaayila keessatti argamu isa haalaan itti fayyadamuu qabdan isa bareedaa istaayila haarawaan isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf gaa turtiin keessan amma dhumaa nu waliin haa ta'u. Namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan ammuma subscribe gochuudhaan gaammaatiiwwan chaanala sheerii fi laayik godhuu akka hin daganneen isiniin jira. Egaa gammanumaan chaanala keenya holqa barnootaa kan juugaa gabaabsine HB Tube jennee maqaa itti moggaasneeti jira. Akkasumas intiroolee irraa qayyarreeti jira. Gammanumaaniin isin beeksisa HB Tube jennaan sarchi goonaan salphumatti argachuu dandeessi. Gama barnoota keenyaa mee waliin haa yaannu isiniin jira. Jalqaba kunootii dhuftanii isa kana poonee kan jiru kana keessa iddoo dawwaltiin kana keessa ni seentan. Erga isa kana keessa seentanii booda kunootii gama gubbaa kanatti tuqaa sadan kanaatu argama jechuudha. Tuqaa sadan kana keessatti yeroo akkanatti xuuxanii jechuudha. Yeroo hunda akkanumatti isiniif baasa jechuudha. Kunootii delete account contact kan jiru fi share contact speed dial number as keessa akkan isin filachuu qabdan kunootii gaa setting kan jiru kana keessa galaadhaan isin jira setting kana keessa. Setting kana keessa akka galtaniin gaa akkanatti isiniif gadirra settingiiwwan kanneen as keessatti argaman hundi isaatu faayidaawwan babbareedaa fi mimmiidhagaa ta'an qabataniiti argaman jechuudha. As keessa amma isin kanneen amma isin barsiisuu deemu jechuudha. Answer ending call kan jiru isa kanarra answering and ending calls kan jiru isa kana keessa ni galtanii jechuudha. Isa kana keessatti mee irratti haa xuunu. Isa kana keessa erga seennee kunootii moobaayilii keessan iccitii afran kana qaba jechuudha. Iccitii afran kana if keessaa qaba jechuudha. Iccitiin afran kun inni tokkoffaa irratti argamu reading caller name kan jiru fi answering caller answer automatically kan jiru fi press volume up to answer kan jiru press side key to end kan jirutu argama. Mee ammaan tana isa tokkoffaa kana haalaallu jechuudha. Reading caller name kan jiru kana read caller name kan jiru kana yoo kanatti on godhatan jechuudha. On godhatanii iddoo kanarratti akkana ni xuuxan. Achi booda always kan jiru kanarratti ni xuuxanii jechuudha. Achi booda keessaa deebitan. Isa kana yeroo kanatti on godhatan kana keessatti namoonni saayibban keessa yeroo isinii dawwalan maqaa nama sanii ofuma isaatiif moobaayilii keessan osoo isin kiishaa hin baafatin isiniif himaa. My sister jettanii yoo qabattan my sister jee silkiin keessan lallabee isinitti himuu danda'a. Fakkeenyaaf abdii godhattanii yoo keessa qabattan abdii jeeti. Abbaa kiyya yoo jettanii keessa qabattan abbaa kiyya jeeti isin himaa jechuudha. Iccitii kana bartanii jirtanii jechuudha. Isa lammaffaa kana ammaan tana. Isa lammaffaa kanarratti answer automatically kan jiru kanarratti on godhachuudhaan kunootii iddoo kana keessa mallee ni xuuxan. Achi booda mee sakandii 5 irra kaayyadhaadhaan isiniin jira. Akkasitti bareedaadha irraa ni deebitan. Inni kunis faayidaansaa yeroo isin eerfoonii gurratti kaayyattanii jirtan eerfoonii keessa yeroo namni isinii dawwale sakandii 5 tana booda ofuma isaatiif automatically isiniif kaasaa jechuudha. Isin itti haasa'uu qofa keessaa baaftanii hin kaaftanii jechuudha. Isa kanaas bartanii isin jabannoota bareedaadha jechuudha. Mee isa kana irraan isin garsiisa press volume up to answer kan jiru kana. Inni kunis baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kana on godhatanii jechuudha. Kanaan on godhatan jennaan isa sagalee ittiin guddiftan kunootii isa sagalee guddiftanii irraa xiqqeessitan osoo hin ta'in isa gubbaarraa kan sagalee kanatti itti guddiftaniin kana yeroo tokko yoo xuuxan moobaayilii keessa yeroo inni isin dawwale sagalee iddoo sagalee tanaa jalaa kaaftanii jechuudha. Osoo iskiriina keessa hin xuune jechuudha. Faayidaa isaa bartan natti fakkaata. Isa afraffaa kana mee haalaallu gaa. Press side key to end calls kan jiru kana isa kanarra yoo kanatti on godhanne jechuudha. Osoo waa takka hin xuune jechuudha. Batar power batanii keessaniin isa dhaamsitanii qabsiiftan kana yeroo takka yoo kana xuuxan ifumaaf nama sanirratti cufa jechuudha. Bilbila nama sanirratti cuftan jechuudha. Power batanii isa dhaamsitanii kana yoo tartaka xuuxan irratti cuftanii jechuudha. Bifa kanaan fayyadamtan jechuudha. Iccitiin kan biraa hedduudha kana keessa jechuudha. Akka dabalataatti boonasii takkamee isiniif haa kennuun isiniin jira. Boonasiin ani isiniif kennu moobaayila keessan kanarratti jechuudha. Kunootii ni dhuftan iddoo kanarratti kan ni dhuftan jechuudha. Lakkoofsa 8 9 hedduutu jira.
Mee iccitii kana dhiisi kan biraatiin isin garsiisa. Settingii as keessa ni deebitun akkuma reefutti call background kan jiru kanarratti ni tuqxan jechuudha. Call background erga gootanii booda simi waan 2G isin gaafata. Simi waan jeetiin mee ammaan tana godhadha. Achi booda kanatti isiniif baasuu danda'a. Achi booda kun nootiigaa background yeroo namni isiniif dawwalu viidiyoo fedhii qabdan sanirra ni tuqxan jechuudha. Background kan jiru kanarratti yeroo tuqxanii booda kunnootii mallattoo pilaasii kanarratti ni tuqxan jechuudha. Achi booda galaarii keessa isin galcha jechuudha. Viidiyoo fedhii qabdan sanirratti ni tuqxan jechuudha. Viidiyoo fedhii qabdan sanirratti akka tuqxanii kunoo akkanatti isiniif godhuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya barnoonni keenya kan guyyaa irraa haalaan bareedaadha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaadhaatii barnoota gaarii as irraa ni barattuun isiniin jaa. Settingii kana keessatti waan hafe qabadheetiin isiniin dhufa isiniin jaalladha isiniin kabaja. Bye bye.